jechuun biyya Saud Arabiyaa keessatti yeroo ammaan tana magaalota Saud Arabiyaa kan akka Makka, Madiinaa, Riyaadii fi Jiddaatii fi akkasumas magaalota hedduu keessatti baqattoota warra gaafa Afrikaa irra dhufanii hedduun isaanii kalammiilee Itoophiyaa keessattuu kadhalattoota Oromoo ta'an irratti poolisiin Saud Arabiyaa yeroo ammaan tana gocha yakka jedhamuu fi akkasumas tarkaanfii seeraa alaa fudhachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Biyya Saudi Arabiyaa magaalota hedduu keessatti baqattoota Oromoo dabalatee lammiileen Itoophiyaa mana jireenyaa isaaniitti humnaan qabamuun mana hidhaatti guuramaa jiraachuu baqattoonni achirraa dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsaniiru. Magaalota akka Jiddaa, Xaayif, Jiizan, Riyaad, Makkaa fi kanneen biroo keessatti galgala idaarraa kaasee hanga walakkeessa halkanitti poolisoonni biyyattii manneen baqattoonni Oromoo keessa jiraatan balbala cabsuun namoota baay'ee mana hidhaatti guuraa akka turan ibsameera. Erga poolisoonni manneen cabsanii namoota qabanii deemaniin boodas faana jaraa hordofuun hattoonni mana seenuun qabeenya qabnu maallaqa faaya dubartootaa kanneen akka warqee fi meeshaalee manaa nu jalaa saamaa jiran jechuun himaniiru. Baqattoonni Saudi Arabiyaa irraa bilbilaan dubbifne. Ka'umsi rakkoo kanaa hoo maaliidha? Akkuma odeeffamaa jiru baqataa Itoophiyaatu poolisii Saudi Arabiyaa ajjeesee jennee waytii baqattoota Oromoo biyya san jiraatan gaafannetti deebisaan isaan nu laatan baqataan Itoophiyaa kan poolisii ajjeese akka hin jirree fi gocha amma raawwatamaa jiru kana mootummaa Itoophiyaatu harka keessaa qaba jennee shakkina jedhaniiru. Waytii ammaa namoonni waraqaa jireenyaa biyyattii kan iqaamaa jedhamu qaban illee hidhamaa akka jiranii fi haalli amma keessa jiran hedduu hammaataa akka ta'e ibsaniitiin jiru. Karaa dallaalota isaa miseensota paartii biltsiginnaa ta'an kanneen biyya san jiraniin mana hidhatti dhaquun maallaqa biyyatti galtaniin mataa namaatti riyaala 5,000 yoo kafaltan as keessaa baatanii hojii hojjettanii jiraachuu dandeessu, yoo feetan ammoo tikkeetti xayyaaraa isin murree gara biyyatti galuu dandeessu jechuun imbaasiin Itoophiyaa faayidaa ofiitiif jecha shira akkanaa nurratti raawwataa jira jechuun maatii hidhamtoota kanaa kan biyya san jiran bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Saudi Arabiyaa bakka adda addaa keessatti yeroo ammaan tana namni lakkoofsa hedduu qabamee hidhamaa akka jiru, hedduun isaanii badii tokko malee waan fuulii isaanii fuula gaafa Afrikaa fakkaatuu fi karaa irraa qabamaa, mana hojii keessa qabamaa, bakka nyaatatii fi bakka adda addaa keessa barbaadamanii soqamanii qabamaa hidhamaa akka jiranii kan dubbatamaa jiru. Maaliif akka hidhamanii fi adeemsi seeraa hordofamuu qabu hordofamaa akka hin jirre kadhagamaa jiru. Karaa kanaanii baqattoonni Saudi Arabiyaa keessa jiranii ka Oromootii fi gaafa Afrikaa keessattuu warri Oromoo ka Itoophiyaa hedduutu mana hidhaa guutee jira. Warra san mootummaan Itoophiyaa fudhachuu hin barbaanne namni jalqabayyuu mana hidhaa guutaa jiru irrattuu yeroo ammaan tana hidhamtoonni yookaan ammoo baqattoonni hedduun hidhamaa rakkoo baqattoota Saudi Arabiyaa jiranii kana ka hammeessuu tahuutu amma dubbatamaa jira. Saudi Arabiyaa keessatti manni hidhaa ammaan tana guutee jira. Manni hidhaa Saudi Arabiyaa yeroo ammaan tana yeroo akka malee aduun oowwitu, yeroo aduun oowwitu kanatti manni hidhaa kan keessatti qulqullinni hin jiru, wanni manni hidhaa qabbaneessa hin jiru. Kanaan durattuu warri hidhamee mana hidhaa keessattuu cittaahee mana hidhaa keessattuu qaamii isaanii mummuramee akka miidhaan gurguddaan irratti qabamettu gabaafamaa jira. Manni fincaanii hin jiru. Keessattuu yeroon kun yeroo dhukkuba koronaati. Mana hidhaa keessattuu namni gari of ijjeese, warri gari dudduwaallee akka turanii gabaasne turre. Kanaani Saudi Arabiyaatti wanni deemaa jiru yeroo ammaan tana akka malee yaaddessaatii fi golgoleessaa tahuutu dubbatamaa jira. Saudi Arabiyaan tarkaanfii fudhachaa jirtu kana itti hammeessaa jirti. Badii nama tokkootiif yookaan nama lamaatiif uummata guutuu adabuun akkasitti uummata guutuu miidhaa irratti dhaqqabsu waan akka malee nama dallansiisuu jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Kanaan walittu qabatamee mootummaan Itoophiyaa bara Tigreen faatii aangoo gubbaa jirtu bara Ihaadigii sun yoo rakkoon jiraate lammii isaatii dhaqqabsee xayyaaraa ergee fi lammii isaa fudhatee ittiin galata. Mootummaan Abiy Ahmedii lammiilee isaa kaammaan tana mootummaan Araba miidhaa jirurra dantaa waa takka hin qabu, gargaarsallee godhaafii hin jiru jechuudhani warri achittuu argamanii mootummaa kana komatanii jiranii. Daayaaspooraan Oromoon biyya alaa jirtuu fi akkasumas biyya keessa jirtu sagalee nu ta'a nu gargaara. Mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godha. Akka mootummaa Itoophiyaa Saudiitii fi mootummoota Arabaa irratti dhiibbaa godhanii baqattoonni kunniin manidhaa keessa bayanii biyya isaaniittu nagayanii deebi'anii akka galanii gaafachaa jiranii. Baqattoonni Saudi Arabiyaa irraa baqatanii galanii ka Tigreetii fi ka Oromoo akkuma isaan dirree xayyaaraa seenaniin dubattu gariin isaanii hidhamuullee gabaasne turre. Haa ta'uutii malee mana hidhaa Saudii keessa dararamuu bira manufittu deebi'anii biyyufittu hidhamuutu wayyaa warri jedhutu jira. Ammaan tan baqattoonni kun waan akka malee rakkatanii fi baqattoonni kunini waan akka malee
mala dhabanii fala dhabanii fi mootummaan isaan jala baqatan sun nu hadha qabu jechaa kadhachaa jiranii dhimma baqattoota kana ajandaa nu godha dhimma baqattoota kana nu gaggabaasa jechaa jiranii karaa kanaan kanattu jira asumaan hagasi dubbannee nulleen yoo achi nama argine warra argine kana gaafii fi deebii waliin gooneefa sagalee warraa fi ta'uu fi carraaqna hagammaan tana sagalee warraa akka barbaachisaa hin taane DC turre hiriira fi gabaasaa hin turre kanuma haasa'uu malee wanni biraa kasilaallee goonulleen hin jiru namni Saawudii jirtanii odeeffannoo keessanii nu barreessa warri biyya alaa jirtan ammoo warra kanaa fi dhadhaqqabaa jechuu barbaannaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa kanaanii kanattu jira. Odeeffannoo bira ammoo ka takkaa lama ka baqattootatiin alattuu waan jijjiraa isin biraanii haa geennuti. Odeeffannoon nu isin biraanii gahuu barbaannu takkini odeeffannoon nu isin biraanii gahuu barbaannu tokkin waraana bilisummaa Oromootii fi waraana Eertiraa jidduutti karaa Wallaggaatti waraanii guddaan akka gaggeeffamaa jiru EEPN gabaasaa gabaasee fi akkasumas ibsaa WBO'n baasee waabeeffachuun kalee galgala isin biraanii geenne turre ammaan tana lollii waraana Eertiraatii fi akkasumas waraana Abiy Ahmedii gama tokkoo fi WBO jidduutti gaggeeffamu qarqara Finfinnee illettuu dhiyaachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Aanaa ganda baratii keessattuu kalee waraansi gaggeeffamaa ture lolli gaggeeffamaa ture waraanii ganda baratiitu gaggeeffamaa jiru kunini ammaan tana WBO'n yookaan ammoo waraanii bilisummaa Oromoo hagame tokko biyya san keessattuu jajjabaachaa gara jidduu galeessaa keessattuu akka dhufe ka dubbatamaa jiru. Aanaan kunini aanaan ganda baratii kunini aanaa Shawaa lixaa keessattuu argamtu akka taate ka dubbatamaa jiru. Aanaan Shawaa lixaa keessattuu argamtu ka ganda baratii kunini karaa kibbaatini aanaa Jalduutii fi Ambootini akka daangeffamtu karaa lixaatiin ammoo aanaa Laga Gudareetini akka daangeffamtu. Aanaan kunin jechuun Laga Gudarii kanattu godina Horroo Guduruu Wallaggaatini adda akka baasu ka dubbatamee jiru. Aanaan kunini karaa kaabaatiin ammoo lagi Abbayyaa fi lagi Mugarii naannoo Shawaa kaabaa jedhamu ka Amaaraa irraa addaan akka baasuu fi karaa kibba bahaatini ammoo aanaa Meettaa Roobitini akka adda bahu ka dubbatu. Magaalii guddittiin aanaa kana Kaachis akka jedhamtu ka dubbatamu ganda barat yeroo ammaan tana lollii guddaanii aanaa kan keessatti riphee loltoota ABO'tii fi akkasumas waraana Eertiraa jidduutti gaggeeffamaa jira jechuudhaanii gabaafamee jira. Kana ka gabaasanii maddeen ABO'dhaanii walitti dhufeenya qabanii fi EEPA fi akkasumas maddeen oduu afaan Somaaliffaatiin barreessan hedduuni barreessaa jiranii haala ammaan tana deemaa jiruuni filannoo Abiy Ahmedii torbaan tokko keessattuu gaggeessisu ABO'n ka Finfinneetti dhiyaachaa jiru. Karuma qofaa cufuudhaanii filannoon kun akka hin milkoofne godhuu danda'a jechuudhaanii xiinxalaanii gaafa Afrikaa kadhimmaa Itoophiyaa akka addattuu hordofuu ahanee lafoo kanan duratti dubbachuu addeessine turre ammaan tana lollii kunini godina jechuun Shawaa kaaballeettu Shawaa lixallee keessattuu bakka addattuu dhufaa jiraachuun hagame tokko mootummaan Abiy Ahmedii dadhabee laafaa akka inni jiru. Tigraay keessatti humni badii dhaqqabsaa ture ka Tigraay kunini ammaan tana Oromiyaa keessalleetti mootummaa Abiy Ahmedii kan akka dandamatuu fi filannoo gaggeeffamaa jiru kana karaa nagaatiin akka inni gaggeeffamuu fi waraanii Eertiraa 80,000tti dhiyaatu Oromiyaa keessattuu bobba'ee jira jechuudhaanii. ABO'nis ibsa baasee ture, EEPNs gabaasee ture yeroo ammaan tana Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu lolli riphee loltummaa gaggeeffamaa jira. Godinaalee waraanii Eertiraa keessatti badii dhaqqabsaa jiru keessaa tokkini godina Shawaa kaabaa, godina Shawaa lixaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga lixaa, Wallagga bahaa, Gujii bahaa, Gujii dhihaatii fi akkasumas godina Booranaatii fi godina Arsii lixaatii fi godina Baalee bahaa, godina Baaleetii fi akkasumas godina Arsii akka ta'anii ka gabaafamaa jiru. Odeeffannoon hin mirkanoofne tokko tokko akka addeessaa jirutti biyya godina Jimmaa kareeffi nama dhiyoo kana
woboodhaa jedhamee ijjeefamee lafirraa hirkifamee warri jechuun saba biraa shanee leebaa jedhee irratti sirbeessan bakka sanilleetti waraanii Eertiraa bobba'uu akka hin oolle gabaafamaa jiru. Waraanii Eertiraa ka Oromiyaa keessattuu bobba'ee kunini waliigaltiilee sadarkaa addunyaa ka diiguu fi birmadummaa Itoophiyaa ka sarbuu fi akkasumas badiin kabaja mirgoota ilmaan namaa hedduun lammii Oromiyaa irratti dhaqqabaa jiru gudeeddaa fi ajjeechaa fi gocha suukkanneessa gara jabeenya Tigraahii keessattuu raawwate uummata Oromoo irratti dhaqqabsaa waan jiruu fi mootummaan Isaayyaas Afeworqii waraanii isaa hatattamaan Oromiyaa keessa akka bahuu qabu ABO'n dhaabbata gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa, mootummoota gamtooman, mootummaa Ameerikaa gaafachuu gabaasnee turre.